eenyummaa Oromoo malaan magaalaa Harar keessaa balleessuun itti fufeera. Sagaleen uummata ukkaanfamee fi murtii loogii irratti hundaa'ee magaalaa Harar keessatti uummanni Oromoo parsantaa 80 ol ta'e kan dhaloota hedduuf magaalattii irratti guddate isaanis akkasumatti akaakiyyoo fi abaabiyyoo isaanii irraa dhalatanii keessatti guddatan kaartaa manaa fi lafaa dhorkamanii alaa fi mana isaanii irraa kan itti kaafamaa jiranidha. Kuni rakkoo bulchiinsaa qofa osoo hin taane tooftaa eenyummaa Oromoo Harar keessaa itti haqamaa jirudha jechuun jiraattonni hadheeffatanii dubbataniiru. Tokkoffaa kaartaa dhorkachuu kanaan karaa gocha duguggaa fi balleessi sanyii Oromoo fi Oromummaa ittiin raawwachaa jiranidha. Kaartaa manaa ragaa mirga lammummaa fi abbaa biyyummaa mirkaneessuu qofa osoo hin taane jireenya nama tokkoof wabiidha. Uummanni Oromoo magaalaa Harar akka nutti himanitti nuti dhalootaan asuma abbaa biyyuun keenyaas asumatti dhalatanii garuu yeroo kaartaa gaafannu dhimma keenya ni harkifata yookiin hin danda'amu jedhanii yookiin qabeenyuma irra jiraannu lafa waliin keessanii miti nuun jedhanii yookiin lafti kun kan mootummaati nuun jedhu yookiin misoomaaf bakka kana barbaannaa asitti isiniif hin kenninu nuun jechuun mala adda addaa nutti baasan jedhu. Garuu namoonni saba eenyummaa biraa qaban keessattuu Hararii yookaan Adarii ofiin jedhan salphatti tajaajila argatu jedhanii uummanni akka lafa isaanii irratti alagaan dhaalamaa deemu taasisuuf wabii jireenyaa dhabamsiisuu akka inni magaalatti gadi lakkisee ba'u dhiibbaa uumuuf eenyummaa uummata Oromoo balleessuuf dhaloota dhufuuf ragaa seenaa fi lafaa dhabsiisuuf kan kana fakkaatu godhaaf jedhanii dubbatu. Lammaffaa mootummaa olaanoo maaliif callise? Gochi kun heera mootummaa Itoophiyaa keessatti mirga namoomaa fi abbaa qabeenyummaa akka kabajamaa hin jirre ifaadha. Mootummaan federaalaa fi bulchiinsi Hararii dhimma kana irratti callisuun isaanii tarkaanfii eenyummaa Oromoo magaalattii keessaa dhabamsiisuuf fudhachaa jiru ta'uu isaa ofitti beekuuf kan hojii kana hojjechuun ummata irratti roorroo cimsuun itti fufeera. Gocha akkanaa gocha dogongora bulchiinsaa qofaa miti yaalii eenyummaa Oromoo Harar keessaa haqee balleessuuf taasifamaa jirudha. Sadaffaa waamicha furmaata ummataa fi mootummaaf ummanni Oromoo magaalaa Harar keessa jiru mirga isaa kabachiisuuf sagalee isaa tokkummaan dhageessisuun yeroon isaa ammam. Mootummaa olaanoof loogii sanyii fi eenyummaa irratti hundaa'e kun atattamaan dhaabbachuu qaba. Uummanni waggoota dheeraaf kafaltii gibiraa fi tajaajila mootummaa keessatti hirmaachaa ture kaartaa isaa argachuu qaba. Uummanni mirgi koona sarbame jettee callisuun eenyummaa kee kan dhaloota dhufu dhabamsiisuudha. Karaa nagaa fi seera qabeessa ta'een mirga kee falmachuun dirqama seenaati. Karaan furmaata guutuu ittiin argachuu danda'amu yoo bulchiinsi Hararii Oromiyaa jalatti hin deebine ta'e yoomuu rakkoon keessan daran hammaachaa akka deemu hin dagatinaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa dirqama bakka uummanni Oromoo itti miidhame jiru hundaaf wabii ta'uu maaliif dadhaban gaafii guddaadha. Garuu bakka Oromoon miidhamaa jirutti yoo Oromoof nin jira jechuu baate ummanni kun dirqama eenyummaa isaanii akka baduuf jiraatu hubatee akka fuula isaa gara Hararii deebisu kabajaan gaafannaa. Harar lafa Oromoo ta'uun shakkii hin qabu. Garuu akkuma bara wayyaanee Harar naannoo kana Mallas Zeenaawii irraa maallaqaan bittee yeroo ammaatis Abiyyi Ahmad maallaqaan akka waan kafalaa jirtu daran faarfamaa jiraachuu godhuuf irratti hojjetamaa jira. Kana yoomuu ummanni keenya akka hin qeeballe sirritti hubachuu qabdaniin dhaamsa keenya. Xumura magaalaan Hararii dhaloota ba'a Oromiyaa fi Oromoof handhuura seenaati. Sirra nyaanne, orre sirra yaabne.